Hordoftoonni doonii miidiyaa nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa sirna awwaalcha goota wangeelaa Paaster Bareechaa Addunyaa magaalaa Amboo keessatti bakka jaallattoonniif maatiin isaanii argamanitti raawwatameera. Paaster Bareechaan nama wangeelaaf baadiyaaf magaalaa keessatti hojii wangeelaa babal'isuun gahee olaanaa kan taphatanidha. Maatii fi firoottan isaaniif waaqayyo jajjabina haa kennu. Iddoo jireenyaa tulluu toloota nagaan badhaadhe obsana dhawwaa garaan koo tulluu Yerusaalem yaade. Iddoo boof wawwaachuun hin jirre biyyicha nagaadhaan guutu rafee dammaqee sachiimi garaan koo kan hin abjootu. Iddoo boof wawwaachuun hin jirre biyyicha nagaadhaan guutu rafee dammaqee sachiimi garaan koo kan hin abjootu. Nannabee milaalee Anama gammachiisu ardii kanarraa anaaf achichaalee iddoo boqonnaa isa samii gararraa. Nannabee milaalee anama gammachiisu ardii kanarraa anaaf achichaalee iddoo boqonnaa isa samii gararraa. Dacheerran ilaalu waan aduu gadii abdii nama kutaa samiin banamee foolii biyya kootu qalbii na butaa. Harkaan qabachuuf warra mo'aniif gonfoo laatamu garaan koo hawweera Yerusaalemii manna nyaatamu. Harkaan qabachuuf warra mo'aniif gonfoo laatamu garaan koo hawweera Yerusaalemii manna nyaatamu.